أنا بكين بربادي أكو أنا بتوكو أنا شريعة إسلام وأنا نمون ده في فتاة وقبو نمون تكو جالة تدو بيسون رامي يو بلتي بربادي نمون بيسون رامي وجينا سودس أركانغو بلتي بربادة وجينا سونس أركانغو أكفيت توجه سونس أركانغو واني خيسار أركانغو واني أتحاسو يتسول وانا كل لو حالتي بلتي فلدرة جارتين الرتها سيطان خانغانا الرتها سيطان ركنا تكلمون قوم CVC ولين خبابه واني أركان جيشورا خبا ولين بهو دمالي ركنا برانجر CVC خبا ولين بهون خلوة نخاوة لرنقب دوان تيفجتشا خلوة جاني شريعة ولين أركتو خلوة دا أما وانا كسل كيتي وجينا سيطاني حالة فلدرة بلتي تيسان جارتين الرتي جالا دوغا كسي قبض في جالا دوغا را دوغا غوري تكو تكو غزي وما مجرا دوغا غورو ما مخانا سرعي سوداف وجينا سويتاني ساني في متي ديفا متي غافتي عادي سيني سيوني فيما بالستي جراتي ديفا مسين جتي أكوانا ما تكو غا وجين كرا ديرا ديمو ديمو تو جينا سوني دندا أوركان غف جنجنان حلال ما غلط جنجنان حلال جنجنان حلال akka feetetti janjana alaal godhu dandeessa. Wanni dhorkaadhaan immoo kabiraa kan jiru yooma viidiyoo kooliingii fa'aa haa ta'u ta'e viidiyoo kooliingii fa'aa haa ta'u yoo ta'e waan akka hin taane qaama qullaa fa'aa namni tokko abbaa manaa keetiif haadha manaatii miti waan taaneef jecha qaama qullaa fa'aa argisiisuuf kun dhorkaadha hin ta'u kun. Ammoo dabree fakkeenya amma deemsi tokko tokko rifeensa dheeraa jaallata. Rifeensa dheeraa ni qabdi moo hin qabdu. Dubartiin takka takka ni qaaba uffatti fuulli isii maal fakkaataa laallachuu zaa'irumatti manatti illee yoo feete kana laallachuu ni dandeessa. Allahu akbar takbiir ni danda'ama jaan dhageessan. Wallahi gaafii si gaafachuu deema ture gaafii tun ifin dhuunfatti illee akkanatti laallachuun hin danda'e rifeensa naa siin joo naa deebiste Allahu akbar jaa warrees jala jirtan nu deebite gaafiin. Wanti tokko tokko wanni shari'aa islaamaatti dhorkaa ta'u dubartii takka qaama qullaa isii fa'aa qaama kee guutuu qullaan agarsiisi. Viidiyoo kool irratti immoo wanti ishee nama saalfachiisu tokko tokko namni waraabee hoggaa wal lole wal gaddiisee kana hedduu dila sunda dubartiin shari'aallee hin ayyamtu ifiifillee aduu ifafuun gaarii miti akkasitti. Ifiifillee aduu ifafuun gaarii miti. Oke, nuti rifeensi nugaa fuulaa fi rifeensi nugaa. Galatoom ustaas ulfaadhu bikka tanatti amma okay. Okay, tana gaafii walitti deebistee jirta. Mee ustaas erga akka yuunivarsiitii bee bultitti seene laal nama barate jechuun akkana namni barate dhagaa tokkoon simbirroo lama akka jaansanii ustaasni gaafa eebbaatii fi gaafa fuudha isaa walirra godhee maashaallah oguu baratte waan hunda pilaanaan keessa. Amma hoo abbaa ilmoo meeqaati ustaas Abdurrahman yookiin injinar Abdurrahman? Akkasuma naafiyaati mana kiyyaa walis mari'annee wajjiinis akkaataa bultii teenyatti gaggeeffannu irrattis anama ijoollee baadiyyaati isiin ijoollee magaalaati. Bakki tunis waan dhaba xiqqoo isiin ijoollee magaalaati an baadiyyaadha. Dhugumatti aniin kun daddarbaas hin danda'u firiidamaan fadha hoggaan dubbisu firiidamaan fadha siifniin ta'a. Deen baadiyyicha yoo naan jette booda ati kophee eega biyya tana dhufte sirraa jijjiirre lafa deemaan dhufne yoo naan jette. Wanni hedduu haadha mana kiyyaatti achi gisee walitti dhufne na yaachisirra biyya giseen geesse biyya teenya baadiyyaadha dhoqqee jira. Isiin kun as ispaaltii irra deemuu garte baadiyyaa hamtuudha biyyi teenya inni taa'ee gaafa achi dheedhee biyya tiyyaan na arrabsi taa'ee warra keenya wayna arrabsi taa'ee fakkeenyaaf dhadhaa fa'aa dibatanii siittis dibuun malu
Namni tokko ifa gisuma duraa kana warqiidha, dachii namni warqiidha, nu bira warqiidha, nuti maarreedha jechuu osoo hin taane maali? Dibee ani ayyaana kiyyaa giseen gaafadhu. Ani warri keenya kan inni itti dhaladhe baadiyyaa hamtuudha. Yoo biyya teenya nu wajjin dheeyte gadoo qaba. Lafti isaa yoo itti roobe mucuca. Obbo Shantam karaa kana rakkoofta. Huccuunis irra baddi. Qarree buutee baata. Isee garii egaa isii shololaatti gaafa sanii lafa dhooytee achirra ammas kaatee lafa qaqqabachaa baata. Itan deessaa kana. Mana keenya waggaa dheeyte. Dura mannummaan wal seensisu. Ateesin mana shittootti faffacaafattanii shittoo manaa kopha godhattanii ta'uchuu kopha godhattanii akkana jiraatan. Afata kana gosa adda addaa afattanii jiraatan nuti citti citaa haammanneet citaarra rafu. Asumatti wadalaa harree hiina mana keenya kana keessa. Re'ees asumatti hidhaanii. Horiis asuma keessatti hidhaanii. Yoo minaalbaata harreen fincaante yookaan horiin fincaane fincaan isaa sun sirra bu'uun malachitti faciisutti. Ganama lafaa ol kaateetti dhoqqee horiin irra bulee kana harta. Siini taatii kanatti biyya sana waggaa dheetoo hin aanaa rabsitaa siif taateen biyya akkasitti daradhe. Walii galli gaa naaf ta'a. Isin fuudhee ganda keenya geessu. Gaafa egaa wal fuune booda haanee ganda hojii dheenu. Ammeenyaa fi akkaan sammuu keessa qarrasiisan hofuufis qophooyte. Ganama lafa ol kaatee yooti faltii re'eetii fi faltii harree tana mana keessaan harree namni sukkur. Ni harta. Faltii harree san hunda haruufis qophooyte. Akka namni ittiin kofalle qophooytee kaatee dheeyte jechuudha. Isee dheeytu garuu ganda keenya nuti mana qorqorroo kibbii qabna. Kibbii beektaa biyya keenyatti qadirii qabdi. Khushinaanis adda akkuma magaalaati mana keenya. Katasaa. Waan barbaachisan ni dhabdee. Barbaadde dhabuusisan ammoo silaa akkasi fuula dura sammuu keessa haa baadhee waggaa dheeyte meebii sammuu si keessa waan biraa uumata. Kana hunda wajjin siinii taa'ee gaafadhe naaf ta'a. Jannaan walii gallee amma kun ammaa yoo rabbi jee garaa mataa sagaleen taa'u. Maashaallah. Guyyaa tokko jecha takka lafaan hin deeffanne alhamdulillah ganaalee rabbi haa tolchuu. Yaa rabbi jaartee akkana. Maashaallah. Amma walumaa gala ijoollee sadii hojii qabu. Maashaallah. Maashaallah. Barnoota isiinis yuunivarsiitii Arsii yuunivarsiitii irraa digiriidhaan eebbifamte. Waa toora. Wanneen maasarsi illee dheengadda uumata ergite hojii furanne. Gara barnootaatiinis gara barnoota shari'aatiinis nama barnoota shari'aa sirnaan beeku. Umriidhaanis ijoolleedha. Waliif galuu dandeenya nuti hundinuu. Maashaallah gaariidha jeetii yaada. Maashaallah. Ammallee rabbi umrii isin haa dheeressu. Du'aa godhaaf warrees jala jirtan ammallee ilmoo gaggaarii ilmoo abbaa fi haadha caaltu rabbi isin haa hannu isin hin jenna. Umrii nu dheeradhaa. Fayyaa nutaa qormaata jaalalaati ustaaziin qormaata jaalalaa qopheessee haadha manaa isaatii asseetti goote akkasitti isinis qormaata akkanaa qopheessaaf haadha manaa teessanii fi egaa karaa bultiitiin kana fakkaata. Ustaaza gaafii takkatanii jidduun si gaafachuu barbaadeessumaanuu dhiyoon tana osoo ijoollee saahibaati wajjin osoo haasoyinuuti iskiriin sheer naa godhee osoo jaaffeetuu wajjin laalluuti makiinaan gaafa amata afur moo shan dura makiinaa takka ture makiinaan tun injiinar Abdurrahmaanii nuun jee ture. Bara kamitti makiinaa jalqabaa haa qabatte gaafsanii makiinaan kan ta'e yeroo pooto irratti ilaalu makiinaa bareedduu ta'e isaatii nuun jee ture. Makiinaa bara kamitti haa qabatte ustaaza?
والله ما برا تربة دورة نتا متى تربدرو ماكينة تربة دورة اها واو برا تربة دورة نتا ما شاء الحمد لله ما شاء يوم الله أنا خيسا ولي قلت إن جراتي وانا ندور ما ديمت مالي قد ديمتو وانا قدان ما أنا خيسا خلاف نجرات شو رابورا وانا ني أتشي نوبي سنة ما جيتي ياد ما أنا خيسا ولي قلت إن جرات شو نمني تبغى جنا ومرة هو على جرس الريفتة وجديمون لقى جرورة تيمي وجديمون وان بلتي خيسا تلي قرأ ولي سيو فراجة ما شاء الله أستاذ أكا يونيفرسيتي باتين هوجي تا موتوماتي استيلانغا أمتي هوجسو جرتمو هوجي موتوما إنجينيرو ماني فا إبسمتي هوجتي مو وان هوجي دومفا هوجتو تجرا أني وان سجى بقولي يونيفرسيتي رابعه خاني برو بقياتين خاني برو بقياتين جنوا دردا سينه ويام برو بقيا أران تنا جندي روزا بقاجرا أنا جنوا سبي صلاته وان أرسل تيفوتشون ببتاني في ورس وداتي فان تقول كوان غبراني جرا وانسان إسانف إرجع إسانون دينو مناي ساروزا غدا جران مني لچوتو أروزا رجرا وري فرافيالين صاحبان مقالالين حقلا تومن وري درغغوني مقالا وداي درغغوني مقالا خمبلچا أكاسم مقالان أرمايا درغغوني فون شمران إسانيتيس قبو والجاراني رفاني تراني manni lachuu afaan gubbaa namu waan qabu fidee dhufa awwadaa kun jima qabanii sanuma fidanii waan gama san ilaalchise isaaniif fixee kombolchaa kun isaaniif fixee aruuza fayyaa manni kun biitti hundi asii yaa'u jirti an garuu ganama kana kayetiin jijjiga deemu. Maaliif? waan isaanirraa irratti kana tokko tokko ka jiru moobaayil baankiingii isaanii ergaa fi jijjigaan deemu maaliif eenyutu beeksisa tokko baase namni hojii barbaadan ani hojii kana namni qabxii kana qabdan qotaa jetteet beeksisa tokko baaste beeksisa san dorgomuufiin jijjiga deemu. Sagantee aruusa jiru. Hoggaan daboo gantee gurganamaa aruusa bar. Haaya. Jijjiga dabee formis guutee dorgommii sanis dorgomee dorgommii xiyya fitadhee qaxita gara manaatti galgala gala jechuudha. Bakkaan deeme nam takkaaf hin himne dalagaa xiyyaaf dorgomeetiin deeme fuudhee guyyaa anaa haree fuudhee har'a direedawaan teeleen ammas beeksisa baaste osoo nama takkaan himin ta'eetuma gaa aruuza mana disee ka'ee dhaqe. Dorgommii kanas dorgomee sanis fitadhee deebi'e. Haa ta'u akka carraa tahee jara lachuu irrattuu naaf hin milkooyne sanis Somaalee fi Oromoon jijjigaa sanis isaan wal lolanichi dubbii isaanii akkuma tattaate. Walirra federeeraatunis beekoniin hin dabrinni tahee waan ta'e hin beekan naaf hin dabarre. Hojii mootummaa gaafa lamaan kanaan mokkore gaafa sana. Achi booddaan hojii dhuunfaa fayyaatti seenee hojii dhuunfaa fayyaa gara adda addaa ta'een hojjedha. Achi booda hojii hawaasaatiin hojjedha. Uummata keenya akka Somaalee irraa buqqee qubsiisuu waan adda addaa kana hojii hawaasaa irratti xiyyeeffadheen kan hojjechaa ture. Ani waan isin min irraanfadhe. Direedaatti galuun qaba jechuu mana kiyya jireenya kiyya direedaa godhachuun qaba jechuu osoon high school baradhu ijoollee irraa gara shanii furdaa singeen ture waan saniin dachii shaniin bitadhe. Osoon high school kana. Osoon high school gara qarshii ijoollee irraa furdaa saniin dachii shaniin bitadhe. Gaafa san dachii qarshii 500 bitatta qarshii 1000 bitatta. Qarshii 500 bitatta booda tanarra qarshuma kanaatiin arafa magaalaa irraa dachii shaniin bitadhe dachii shanan immoo magaalaa rakkaa. Hoggaan amata akka faa yuunivarsiitii deemu mana jaaradheetiin jira. Kaaree 1000 takka irratti.
Wanni hundi qabeenya qabaatanii osoo ta'in kaayyoodha. An asii galuun qaba. Nama asiif duubaan qabu. Ifi jireenya kiyya fooyyeffachuun qaba waan iyyaduuf. Haala kana mijjeeffadheen ture gaafa sanuu jechuudha. Sona iskul qaroo. Kanaaf dalagaa mataa kiyyaa garii dachiisan hojiisan fa'aa gurguree as Finfinneedhaan hoggaan bultii seene booda dachii garii tachiisan gurguree asii Finfinneedhaan bitadheen ture. Makiinaa tanaas lafuma sanfaa garii gurguree makiinaadhaanis irraa bitadheen ture. Waan tokko jireenya mataa kiyyaa kana fi dhiibuu qaba. Warra keenya keessa namni hojii dhiibuun jiru. Hawaasa keenyaas nama hedduu karaa magaalaa kana fiduu kan danda'u. Anuma malee hireen biraan jirtu jechuun waan hin beeku. Isaa baalatti yaadaan ture. Diin barachuu. Dalagaa hanga ammaatti hin deebine. Dalaguma mataa kiyyaa dhuunfaatiin hojjedha. Dhumarratti bara sadan dabre kana keessa akkuma beektu naaf Jamaal Aliyyiitii fi hayyoota nama hanga takkaa hojii walii gallee baankii raamis dhabnee turre hawaasa keenyaa fi waan hawaasa keenyaaf daleen irraa guddoo jeetii yaada. Baankii tana keessa adeemurra baankii tana hawaasa keenyaaf keessa teenyee gisee hundaa waa daleenee nama kanneenee biraa galuurra waa hedduu dalagaa ture hawaasni keenya dalagee nama kannee biraa galee hasaaraa ture. Daleenee nama kanneenee biraa galuurra keessa teenyee nuti warri duraallee calloo isii qabu alaamaa dhaabneef qabnu kun keessaa galuurra jennee ani diinagdeenis akkaataan jireenyaattis otuma isaa bara namijjaa jiru baankii keessatti hafee amma gama tokkoon baankii ramsiisni dalagaa akka hojiidhaatti jechuudha akka hojii bileetti hojiilee dhuunfaa fayyaatis gara hojii 3-4 ni qabu. Waaw. Hojiilee paablikaati moo piraayiveetiidha hojiileen tun? Paablika moo piraayiveetiidha moo? Ani teelee hojii waan hin dalagus ni qaba. Akka dhuunfaa fayyaatti teelee hojii yoom baafadhee waan hin dalagus ni qaba. Akka magaalaa kana keessatti istuudiyoo mataa fayyaas ni qaba. Akka istuudiyoottis ijoollee nama hedduu leenjisee ijoollee sanii wajjin waan hin dalagu jira. Travel agencyidhaas ni hojjedha. Umraa fi kanaanaas jechuudha. Hawaasa keenyaaf kunis gama takkaatti gargaarsa. Namoonni umraa deemuu barbaadan hedduu booda amanamtuu dhabuudhaan kan rakkatan hawaasni keenya tajaajila gama hedduu nurraa barbaada. Gama kanaanis travel agencies agreementii suudii deemee warra dirjitiilee suudii wajjin agreementii godhee waa'ee umraa irratti isin hojjedha. Gara baankii raamseenis ni hojjedha. Hojiilee gara biraatis jirti. Kanneen Mashallah. So karaa umraa fi hajjiitiin namoonni keenya amantummaan karaa keessaniin tikeetaa fi waan hunda xumurachuu ni danda'a jechuudha. Waan akka amantummaadhaan ni xumurtaniif jechuudha. Mashallah. Hawaasni 2000 as keessa jirtan warroonni faamilii teessan ifiifillee umraa dhaquu feetan warri biyya adda addaa jirtanii faamilii fira geessuu barbaadan Ustaaz Abdurrahmaan qunnamuudhaan yookiin wal qunnamsiisuu yoo ta'anillee anillee walis qunnamsiisuu ni danda'a. Amantummaan osoo waan takka isinirraa waan ta'initti faamilii maatii teessan geessuu ni dandeessanii. Maashaallah ustaaza ammallee rabbii irratti isin haa dabalu. Egaa diin murannoon diin abbaa kee gammachiisuu fi diin barachuuf kan kee firiin ishiin sii baaste gartee waan bareedaa waan namaa fi rabbillee irraa gammadu biizinasa karaa halaaliin sanii walitti si bante jechuudha. Walumaa galatti. Inshaallah. Maashaallah. Tole. Karaa gaafiilee itti aantutti egaa daawwattoota keenya sagantaan akkuma dura isin jee sagantaa dheertuudha ammallee sagantaan hin xumuramne har'a xumuratti achi dhiyaachaa jirra ustaaza yoo bishaan isin bira jiraate fa'aa afaan qullaa isin dafnee dhugaadha bifa manoof tolchaa yoo dandeenye dafnee xumurra inshaallah hawaasnis warri as jala jirtan hedduu galatoomaa sa'a dheeraa kanaan waliin turuu keessaniif sagantaan ammallee akkuma itti dhufetti jira hanga xumura sagantaa keenyatti ammallee nu waliin turaadha. Tole ustaaza gaafiilee takka ammallee yeroo ammaan tanaa eeffa keessaafuu miidiyaan babal'atee booda sheekotiin warroonni ilmii qaban warroonni diin qaban even warroota sheekota mana keessa ta'anii ilmii barsiisa yookiin ganda keessa ta'anii ilmii barsiisan caalaa sheekota yookiin nama xiqqishuma ilmii qabu ka feemasaa ka sooshaal miidiyaa qabantu irra hawaasa birattis tahee namootuma biraa sheekotuma biraa birattu irra dhageettii fi fudhatama qaba waanuma foloora qabaate qofaaf yoo xiqqishoo ilmii irra qabaate sheeka gurguddaa ganda keessa jiru yookiin imaamoota caalaa jara kanaaf irra fudhatama qaba hordoftoota waan qabuuf wanni kunoo maaliif tahuu danda'a akka keessanitti ilaalchi kun ilaalcha akkam isinitti fakkaata?
Gaaffii bareedduudha. Gaaffii ajaa'ibaati. Namni daa'iin namni diin nama yaamu tokko fadaawaa godhu sooshaal miidiyaa irraa fagaachuun qabu abadan. Sooshaal miidiyaa dhiyaachuu qaba. Sooshaal miidiyaa irratti hojjechuu qaba. Kan akkasitti naman. Sooshaal miidiyaan sheekota ni baqachiisa gisee dura dhufu. Sheekota a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim jechisiisa. Akkuma anaa yuunivarsiitii dhaqee san argite. Sooshaal miidiyaan gisee dura bantu haaraya dubartii qullaa sittee siyaasaa. Waan safuun qabna jirata akkasitti siyaasa waan ijaalaaluuf hin tolle a'uuzu billahi waan si jechisiisu. Sheekotiin akkuma akkaawuntii banteen yookaan namarratti agarteeni gisee qullaa harkan qaanii dheessan. Miidiyaan kun nama dandeettii haasawaa qabu. Nama waa dubbachuu danda'u hedduu oomisha. Namni iyyaala ta'us ilaalcha isaa fokkotaa ta'us nama rabbiin dandeettii dubbachuu kanneef jira. Namni rabbiin dandeettii dubbachuu kanneef kun yoo nama hoogganamuun hin qabaanne hoggaa dubbatu wahiis balleessaallee dubbatu dandeettii dubbachuudhaa kana rabbiin tokkatiif ta'uu kana nama hundaaf hin nama hedduu nama qabu jira. Warra dubbatee nama amansiisuu danda'u jira. Warra kun ammoo iyyaalota keessaas ni jira. Namoota naamusa hin qabne keessaas ni jira. Namoota zimbiloo kan masteene keessaas ni jira. Nama ajandaa uumuu danda'u. Nama waan tokko aktiifa ta'ee waa dalaguu danda'u. Warra kanaaf hiree bane. Warri kun ammoo hayyoonni keenya a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim jedhanii sooshaal miidiyaa irra baqachuun isaanii kulaa bantee fi biitii hoggaa harka tumteef asumaan isaan keessa fagaatanii wanni feesisu wanni asirra dhaamsa dabarfachuu barbaadu sheekotiin ta'e daa'iiwwan keenya gara sooshaal miidiyaa dhufanii sagantaalee da'awaa liiv irratti deemtu. Sagantaalee da'awaa kanneen adda addaa qindeessanii dhiyeessuutu irra jiraatu. Ijoollummaan ammaan tana nuti ijoollee kan taane firoora hedduu qaban jennu tun hundi nama beekumsa qabu barbaadan kan jala deeman. Nama as bahee qoma dhabatee yeroo beekee hojii haasa'u fara. Geema taphachuun haraamaa. Ija ammayyummaatiin nama laalu hayyuu fadha. Geema taphachuun halaala ija ammayyummaatiin nama laalu fadha. Daariitu waan kitaaba irraa harke qofa osoo hin ta'in ija waan tana qorachuu danda'uun haala alamnitti jiru nama hubachuu danda'u. Daa'ii jabaa barbaadu. Daa'ii isaan amansiisuu danda'u barbaadu. Namni asirra walga'ee kun nama beekumsa qabu. Ijoollummaas filoora gurguddaa qabantuun hundi osoo namni jabaan jiraate filoora isaanii kanaan kannaniif. Peejuma isaanii gurguddaa kanaan kannaniif ijoolleen teenya qalbiin isaanii qulqulluu. Namni badaadha inni irratti sooshaal miidiyaa irratti waa inni dalagu jibbiru kun hundi nama sheekotii isaanii jaalatu. Nama haalimman jaalatu. Wanni jechuun ifa oolu. Yaa hayyoota keenya, yaa haalimman keenya isin jaalatu ijoolleen tun hundi. Tanuma waan boca lalaatu tun as gubbatti nama dhabde malee isin jaalatu. Osoo madaraka irraa qabdanii nama madaraka qabu harkatte ijoolleen tun nama waltajjii tanarraa qabu harkatte ijoolleen tun nama waltajjii sana isin jala teessee hordoftu malee nama waan isin deemtaniin faalleessuuti. Namni ilma dhabe intala tapsiisaa akkuma Oromoon jettu dirree tana gubbatti ol yaa'anii asirraa nama dhaban malee asirraa osoo nama harkatanii abadan gara biraan godha. Hayyuun haasawni isaa mi'aawu. Hayyuun jechoonni isaa nama fayyisu keessa. Hayyuun deebisaa gahaa namaa kennuu danda'u. Sooshaal miidiyaa ilaalee maa osa. Maan dubbanne. Hayyuun masgida irra gizee haasawni isaa akka midhaanii kanan mi'aawu. Nama 200 dura taa'ee haasawu.